gaafachuu bilbila. Eenyuun? Rifatiin ma na argina rifatu. Lakki rifanne. Manni abdiin itti galu kana? Lakki. Innoo mana kanatti hin galu. Maali waa'ee dubara gudeedee sanaafi? Okay. Dubara gudeeduu isaatis hin beektaa? Maali inni dubara gudeeduu qofaadha? Ajjeesayyuu dhoksuu ni danda'an bara. Nuti sababum kanaatiif ofirraa isa ari'annu. Baay'ee gaariidha. Amma jecha kanaaf waajjira keenya gaafa suwaabnu jecha kanuu laata amma bakka inni jiru natti agarsiisuu dandeessaa? Mana inni jiraatu sin itti agarsiisu? Kanan barbaade kottu. Tole. Kutama kana ciiftee turte moo? Kutaaruma kana ciistee turte. Garuu isheen akkanatti himtetti sibira baddee otoo deemtuuti balaan konkolaataa kan irra gahe. Erga baddee turte yoom kana seenushi? Erga gaafa na bira dhuftaniiti maatii ishiitti hin deebine jechaadha. Anis erga gaaf kan guyyaa isin bira dhufneet ganamuu na biraa kaatee badde. Abbaa ishiitiifis bilbileen tureen. Akkasitti wal arginuuf. Abbaa isiiti? Iyyan. Maali? Doktor anaaf abbaan isii wal arguu qabu. Kanaafuu yoo isin dhufte nu bilbilaan nuti amma hin deemnu. Maali? Maalli garuu waan naan galle tokkodha. Leensaanis abbaa ishii sodaatti. Abdiinis immoo akkasuma abbaa ishii sodaatti. Manni waan akkanas dhiphisu wayi. Waan naan galle tokkodha waraqaa kana. Waa hundaafuu doktor anaaf abbaan isii waa wal arguu hin barbaanneef yoo isin dhufte nu bilbilaan nuti amma hin deemnu. Rakkoon abbaa ishii sis walakkaa jira jechuudha. Hello. Hello. Hello, Bobito. Ana, Bartanimi. Rakko cimaa wayitu na mudateeyyu. Sanaaf jecha amma guyyaa lama guyyaa sadii wajjin galu san sinitti mufan. Fira dhiyooti. Fira dhiyooti. Ganga guyyaa lama guyyaa sadii turuu danda'a. Tole fayyaa ta'a. Tole. Kaswayyabaree achi dhaquun gurgurti. Gocha ishiitti baay'een gaddan. Bakki mandaaliin hin jiru. Maal qaba kan kanaan ishee ga'e maatii ishee faana marii dhabuudha. Yoo mari'atte maal ishee qaba maatii ishee faana. Gorsi keessan gaarii. Garuu abbaan ishee nama badaa. Jechuun isaan hamaa ta'aniidhaaf waan dubbuu badaan ta'e sirreessuu hin dandeessi. Marii mana keessatti hiikuu hin danda'amu. Maatii ishee faana mari'achuu hin dandeessi. Maalumaafuu abdiin moobaayiliin narraa si bilbila sana qabadha. Tole. Naa bilbilta. Jalliseenis bilbila kennaa kenna. Guyyaa sagaltuudhaan
haa ta'u atis naa bilbili yeroo hundaa naa bilbila waan yeroo geessan yoo argitan atattamaan naa bilbila bakka ishiin jirtu agarraan isin naa bilbila atis abdiin irraan fakkii naa bilbila kan inni isin beeksisuuf kanaaf dhiifamu barbaadee jalqabee fayyadamu haa ta'u jedha abdii jedha galateema. Eessa ooltee dhufte? Buufata poolisii. Waajjira poolisiitti maal godha? Suuraaleen isaan dargaggeessa wajji godha. Kaate tokko kennu. Dargaggeessa wajjin? Nama nuti beeknudha moo? Maal hin beeku? Mees kennime. Eessa buute? Mana suuraa akka irraa naabaa isatti kennee dhufe. Rakkoo qabda. Muddamta. Waan hundaafuu muddamta. Dura wajjin mari'achuu hin qabnu maaltu waajjira poolisii si geessa? Mari'achuu hin qabnu dura manatti? Muddamta. Mari'achuutu nurra ture. Maaltu si geessare maaltu si mudda? Ati waa'ee waajjira poolisii ennaa sitti kaasu. Waa'ee poolisiitti deemee himachuu waan sitti kaasu. Ragaa kana geessuu otoo sitti kaasu tole naan hin jedhu. Fedhii hin qabdu. Sirri dhagaa waan boodarra dhufu nan beeka. Waan seerri qabe akka laayyetti akka nafne nan beeka. Waan boodarra nutti dhufu. Muddamteetuma fiigdeetuma namaan hin marattu naan marattu. Manaan ariinanii tolootti maal jettee deebistamee deebii kanaaf itti qophoofte muddamteetuma sitti dhufnaanuma fiigdee deemuu malee bitaa mirga yaaduu sirra jiraa. Booda garuu. Ammas ta'u ragaan arge ragaan dhaga'e. Deemee to'achitti natti hin dhufu. Intalli tun mana isaantu na ari'ee yoo jette dhimmichi kara keenyatti akka deebi'u itti yaaduu sirra jiraatu. Ammas ta'u. Duratti dooktarri maal jedhe? Maal naan jedhe? Kanaan dura ati fideensa laffistanii jechuudha. Lalisi. Anis waan tokko si dhoksee jira, atis waan tokko na dhoksite. Ani wanta si dhoksee jira. Garuu ati na dhokseerta. Ani waan si dhoksee tokkoon qaba. Maa inni wanti dhoksee? Leensaan gaaf malee isaaniitii baddu. Guyyaa tokko na bira qubatte sanaan booda na biraa deemte. Dhugaan jiru kana. Maaliif isa akkana dhoksuu barbaadde nan beeka? Wanni ta'eef abdii. Amma yeroo nuti deemeera. Harmeen sa'aatii galtu waan ga'eef nan deema. Maaf nan gaafan. Yeroo biraa wal gaafachuu dandeenya maaliif as na qabu? Adeemati. Dhufee? Maal dhufa jetteeti? Reenuun gallaa kanaan booda waan dafee dhufu natti fakkaatu mucaan kun. Ani hin galu. Maal malee? Har'aasuma tureemi akka inni of eeggatutti hima. Abba har'aa miti akka inni of eeggatutti himuun otoo yakka akkanaan hojjetin ture. Yakka maadhaan of eeggadhu jechuuf yeroo kee waggaa balleessitu baay'ee na gaddisiisa. Abdii waan akkanaa kanaa ni raawwata jedhee yaadu. Abba balleessan inni balleessu ishii xiqqoodha ishiin tun. Maalitti beektaati? Eessatti isa argita? Ati waan isaa gaarii yoo ka'e sitti hin tolu. Waan badaasaa yoo ka'e si gammachiisa. Waaqatu diina walitti sin godhe.
isa otoo na harkaa nyaatu otoo na harkaa dhuguu garagalee diina koo ta'e malee ani akkamittan diina isaa ta'a. Dhugaa qabda. Ati badii tokko illee hin qabdu. Waanuma mana keessaa sitti himan qofa dhageesse ajjeesuuf kaate. Ati maal balleessite dhiisi. Amma beenuun gallaa ka'i. Galuun siin jedhe. Asuma tureetanii hangan dhugaaf dharaddaan baafadhutti hin deemu ani. Amma inni dhuguma waan dhugaa jiru sitti himaa? Hanga har'aa gaa dubbii sobaa natti mee hin beeku. Har'as immoo nan sobu. Eegasuu yoo dhugaa sitti hime ta'e eegitii hoggaa dhufe gaafadha. Ani ammasitti kunoo balbala dura dhaabbadhee tan dallaa duuba si eegaa ka'ii dafiitti kottu. Akkuma barbaadde. Ati maal goote silaa? Ati maal balleessite? Waaqayyotu kana sin godhe. Haa ta'u. Akkam ooltan? Manni abdiitti jiraatu asi. Isuma kana. Amma mana jira argachuu dandeenya. Amma jiru anuu isan barbaadan dhufee hin jiru. Eessatti argachuu dandeenya? Tarii eeguudha malee gaa maal godharree? Eeguudha malee mana hin jiru anuu isan barbaadaa jira. Kiyyaa eenyu abdiin dhufee? Kunoo abba. Poolisiitu abdii barbaaduu dhufe kunoo. Poolisii? Maal lagaa miti maaltu maal ta'e? Naguma abba bakka abdiin jiru nutti himutan. Abdiin mana hin jiru nuti amma kunoo eegaa oollee deemuu keenya. Maal rakkoo jira moo? Kunoo inni dhufe. Dhufe kunoo. Yoo. Akkam oolte abdi? Nagaa ooltani? Si barbaadne turre baga nagaan. Maal nagumna barbaadan? Naguma si barbaadne. Dhimmisaa dhimma kanaan dura ta'eetu dhimma biraan immoo waajjira keenyatti gabaasni dhiyaateera. Dhimma sana immoo qulqulleeffachuu waan barbaadde kan si barbaade. Tole homaa rakkoon hin jiru. Akkam waan isaa hidhuufi? Abba. Yakkamaa hidhuu baatanii akkam godhu? Ani oomsi gaafadde. Kan gaafadde poolisiidha. Alabboleessa koo tasgabbaadha. Maal jedhaa kun? Amma waan wal sin dhabsiisu tokko iyyuu hin jiru. Namni waajjira poolisii deeme tokko yookaan yakkamaadhaan jedhamu yookaan immoo yakkamaas miti. Kanaafuu waajjira poolisii deeme jechuun badii hojjetee jechuu miti. Dhimma barbaadnuufi qabna. Dhimma sanaaf immoo waajjira poolisiitti waamne waajjira sana bugeessineet dhimma sana qulqulleeffannee gargadhiisuu dandeenya. Yakka hojjete immoo kan qulqulleeffatu qaama seeraati. Kanaafuu waan isin warri wal heshiisuu hin qabu. Abdii amman deemna. Tole. Nagaan oolaa abbaa abba. Abba, ani hin jenne wantan sitti himu dhaga'uu didde malee ani hin jenne. Wanta tunaan jette tokko illee hin jiru. Wanti dhugaanatu jette tokko hin jiru. Kunoo baga gammadde. Akkuma yaadde sii ta'e miti. Akkam? Obbo Abdii, har'a kan isin barbaadee fi akkuma beekamu gabaasa kanaan dura dhiyaataa ture ni beekta. Gabaasichi immoo aniifatu qorannoo hedduu gaggeessaa ture. Kun immoo ati isin hubatte. Yeroo har'a kan isa barbaadee waan biraaf waajjira keenyatti meeshaan seera ala ta'e mana keessa akka jiru gabaasni nu qaqqabe. Kan hammam beektaa? Hin jira sirriidha. Garuu meeshaa kana abbeeraan koo humnaan fudhatee ittiin nama doorsisa. Meeshaa sana abbeeraa kee harka jiraachuu isaa sirriitti ni beektaa? Hin jira, hin beeka. Meeshaan sun seera qabeessadha moo seera qabeessa miti? Meeshichi seera qabeessaadha. Meeshaan kan akaakayyuu kiyyaati. Abbeeraan kiyya garuu humnaan fudhateet anas ittiin doorsisa nama biraas ittiin doorsisa humnaan. Meeshaa kana akaakaa keerraa bifa maaliin fudhachuu dandeenya? Akaakaan keessa maaliif kennuufii danda'a? Akaakaan koo hin kennineef. Akaakaan koo ijaan qabu. Bakka inni kaayee humnaan fudhatee fedhii akaakaa koo malee jechuudha ittiin namaan doorsifataa jira. Meeshaa kana akka isa harka jiru haati manaa sana beekti? Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Amma gaa meeshaa kana qorachuudhaaf kanaan dura qorannoo kana tokko gaggeessineera. Kanaafuu amma immoo isa dhumaa mana murtiitii ajaja dirqisiisaa ta'e baafannee sakatta'iinsa walii garagaraa taasifne. Yeroo sanaa atis nu barbaachifte. Poolisiin qofaa isaa waa tokko kan hojjetu hin qabu.
akkuma amma ragaanuu kennaa turte hunda yeroo sanaas nu cinaa dhaabbachuu qabdu. Poolisiin humna uummataati. Uummanni humna poolisiiti. Waliin yoo gamtaanidha hojiin tokko hojjetamuu kan qabus badiinis yookaan yakki hojjetamus kan dhabamsiisuu dandeenya. Kanaafuu guyyaa sana akka icciitiidhaan qabdee guyyaa sana na eegdu akkan si waamuun akka naaf. Tole. Amma deemuu ni dandeessa. Galatoom. Tole. Hello? Hello? Eessirta? Ammaan tanamu? Hello.